Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Haayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Roobii guraandhala 15 bara 2017 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo guraandhala 8 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti. Babarootooleen sooraalee keettootu irraa isaanitti himaa Suudaan kibbaa keessaa nama 100,000 waraana dheetiin baqachuu jira. Tokkummaan mootummootaa tun waan nam yaaddeessaa jedha. Itiyoophiyaa fi paartii Itiyoophiyaa bulchituu paartii mormituu jechuun fala rakkoo isaanii irratti mala dhahachuutti jiran. Atileetiin maaraatoonii olompikii Riyoo irratti lammaffaa ba'ee deeggarsa mormii Oromiyaa keessaa mallattoo harka isaatiin agarsiisuudhaan qalbii addunyaa hawwate Faayisaa Leellisaa kaleessas Yuunaayitid Isteetsi keessatti haadha onaaf ijoollee isaa waliin wal argee jira. Oduudhaa boodatti deebina. Kenniinsa viizaa Yuunaayitid Isteetsi irra uggurri kaa'ame jedhamee oduun oofamaa ture. Dhara ta'uusaa kan dubbate embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee keessaa viizaan kennamuu jalqabuu isaas dubbatee jira. Waa'ee lammiiwwan Sudaan gara Yuugaandaa keessatti yaa'anis ilaalchisee oduu qabna dhaggeeffatoota keenya gaaffiif deebii namoota mooraa xollaay keessaa deebi'an waliin geggeessine kutaa lammataas ni dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Amma balleessa oduutiif sora. Atileet Fayyisaa Leellisaa kaabara darbe dorgommii olompikii Riyoo irratti mallattoo mormii Oromoo argisiise wanni inni jedheef hojjate oduu addunyaa taate kaanii kalee maatii isaa haadha warri isaatiif ijoollee isaa kan Itiyoophiyaa dhufanii fi walitti dabalame. Jaartii isaa addee Iftuu Mul'isaa intali isaa ganni 5 Sookoo fi ilmi isaa kan ganni 3 Soraatti kalee xiyyoora Mayaamii Ameerikaatti wal argani jijaan duubatti walitti dabalaman oduun duubatti deebin. Paartiin Itiyoophiyaa bulchituu fi paartiin mormituu ardha kor ta'aniitiin akka garii irratti mari'atanii fala barbaadatan irratti beellam qabatanii koreetti filatanii gargari galan. Koree nam torbu qabdu taana ta filatan tana yaada araara irratti wal mari'achiisan qopheessit koreen tunin. Akka paartileen mormituu hagi tokko jedhanitti kor kan irratti ittaanaa muummee ministeeraalleen itti dabalamuun egerii mariin tunin qalbii tokkoon wal caqasuuf fi abdii qabaachuufa dandeettii jechuun abdiin dubbatan. Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru akka gabaasa achii arganneetti akkuma durii kaan viizaa Ameerikaan dhaqan namaa kennuu jira wanni jijjiiramallee hin jirtu. Imbaasiin kun oduu dhiyoo tana jejjechaa baantaa Ameerikaan imbaasii fi viizaa Ameerikaan dhaqan xiqqeessitee jedhan kaan dhaaressuuf tarbaafte. Iskindar Fireewotti oduu tan Finfinnee erge jaalanne. Embaasiin Ameerikaa Finfinnee keessa jiru galgala har'aa ibsa baaseen odeeffannoo dogoggoraadha jedhee irratti ibsa kenne. Deebii kenne kanaanis akkaataa viizaan itti kennamu irratti uggurri kaa'ameera oduun jedhu dogoggoraa jedhe deemsi viizaan itti kennamu akkuma duriitti itti fufee jiraa jedha. Yeroon viizaan itti haareffamu erga jalaa darbee baatii 12 kanneen hin guunne gaaffii dhiyeeffachuu akka danda'aniif akka haareffamuufis iyyachuu danda'u jedheera. Garuu sakatta'an nageenyaaf jecha gaggeeffamu sana darbuun dirqama akka ta'e akka barbaachisaa ta'etti immoo gaaffiin qoonsilaarraa dhiyaatuun gaaffiif deebiidhaaf dhiyaachuun akka malan hubachiiseera. Namoonni umriin isaanii waggaa 14 hanga 79 ta'e gosa viizaa tokko tokkorraa kan hafe qaamaan argamanii iyyannoo dhiyeeffachuu akka qaban Embaasiin Ameerikaa Finfinneerraa hubachiiseera. Ajaja pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kennaniin uggurri imalaa Ameerikaa akka hin seenne ittisu sun biyyoota 7 irratti kaa'amuun sunis ibsa kana keessatti maqaa dha'ameera. Murtii mana murtiin kenname waajjira dantaa alaa Ameerikaan fudhatama kan qabu ta'uu hubachiiseera. Kanaaf jecha lammiiwwan biyyootii 7 uggurri irra kaa'amee ture sun sirna deemsa viizaa ittiin argatan ka baratameen iyyachuu danda'u jedheera. Iskindir Fireew Finfinneerraa akka gabaasetti. Rakkoo siyaasaa biyyi Burundii ammallee falitti barbaaduu jiran kor kana booditti deebi'an taatullee falii kun ka hundi qabu ta'uun isaa waan nama shakkisiisaa hedduu jira akka margan kanatti
Falkana pirezidaantii Taanzaaniyaa ka durii Benjamin Makapaatti itti jira. Taatullee pirezidaantiin kun warra pirezidaantii Burundii Pierre Nkurunziza ganna lamaan duratti gargalchuu fedhu kor irratti dabaluun waan nama abdii dhowwaa keessaa tokko jedhu warri siyaasaa. Kor kana Taanzaaniyaa Arushaatti ta'anii mootummaa Burundiitii fi Koree waldhabde Koree lemiti paartii waldhabde sila walti barbaaduuf mariitti yaaman. Suudaan kibbaa keessa namkum hedduutti lola dheeteetiin Ugaandaatti baqachuu jira. Akka tokkummaan mootummoota jedhutti tunin waan guddoo nam rifachiisaati. Nami akkana baqachuun kun akka tokkummaan mootummoota jedhutti addunyaa keessaayyuu Siiriyaa, Afgaanistaanii fi Suudaan kibbaatti kun akkan aanee nami addunyaa keessaa baqachuu jira. Tun biyyi sadeen nami hedduun keessa baqachuu jiru. Mariyaam Diyaalootti oduu tan asuma Waashingtan DC nu ergee jaalanne. Hokkarri Sudaan kibbaa keessaa rakkoo baqattootaa kan arditti Afrikaa irraa guddichaa jedhamee jira. Dubbi himaan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR Babaar Balaach akka jedhanitti Jenevaarraa Skaayipiin akka jedhan. We now have 1.5 million refugees that have fled. Namoota Sudaan kibbaarraa baqatan miliyoona 1.5 qabna. Nagaa barbaacha biyyootii ollaa keessatti dahatanii jiru. Hedduun isaanii Ugaandaa keessa jiru jedhan. 700,000 ka ta'an gara Ugaandaatti dheessan. Kanneen biroon gara Sudaan, Itoophiyaa, Riippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Riippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessa jiran. Biyyoonni baqattoota Sudaan kibbaa simatan kun ofii isaaniiyyuu waan ga'uun qaban. Baqattoonni wal waraansa ta'een qabeenyaa qaban hundumaa dhabaniiru. Kaan isaanii biyyatti baqatan sanatti midhaan ficaafatanii kan irraa galfachuuf eegan ni jiru. Waliigalteen nageenyaa mootummaa fi mormitoota gidduutti tolfame diigamee jira. Kanaaf paartileen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban gattaa'anii mari'achuuf kanattis fuulleffachuu qabu jedhu Biriyaan Adeeba itti gaafatamaan piroojeektii waa'ee imaammataa. The government is a key actor in this conflict and it needs to be at the table. The SPLM-IO in opposition walitti bu'iinsa kana keessatti mootummaan qooda guddaa qaba. Kanaaf marii kana taa'uudhaan irratti argamuu qaba. Garee Riek Machaariin hoogganamu SPLM tokko ka jedhamu immoo mormituu marii kana irratti argamuu qabu ka biraati. Kana malees gareelee xixiqqaan hidhatan hedduu jiru. Isaan kun hundumtuu irratti hirmaachuu qabu jedhaniiru. Koomishinni to'annaa fi gamaa hundarraa walitti dhufe akka jedhutti paartileen hundumtuu kanneen sochii waraanaa gaggeessaa jiran dhukaasa dhaabiinsa akka godhan gaafatee jira. Tamcaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee miidiyaan Ameerikaa Tiraamp fi Raashiyaan waan dhossaa waliin qabanii jira jedheetiin gabaasuun isaanii waan nam dallansiisaa jechuun Tiwiiterii irratti ergaa dallansuu barreessuu jira. Pirezidaantiin kunin miidiyaan akka CNN, MSNBC fa'aati warra dhugan dubbannee jechuun miidiyaatti dheekkamuu jira. Gamkaaniin ammoo muummeen ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu har'a Israa'el jira. Oduu namaaf qabtanu Israa'el miti Ameerikaa jira. Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maatiin Atileet Faayisaa Leellisaa haati warraasaa Iftuun mul'isaatiif ijoolleensaa lamaan kibxata kaleessaa gara bakka inni jiraatu as Yuunaayitid Isteets dhufanii wajjin wal arganii jiru. Faayisaan Olompikii Riyoo bara dabree irratti mootummaa Itoophiyaa balaaleffachuudhaan mormii Oromiyaa deeggaruudhaan as Yuunaayitid Isteets keessatti jireenya baqattummaa jiraachaa jira. Faayisaan jiruun qofummaa ji'a ja'an dabranii salphaa akka hin ta'in dubbate garuu immoo harka kennuutti waan hin amanneef ciminaan itti fufee keessa darbuu danda'ee jira jechuudhaan dubbata. Gara fuulduraattis harka kiyya ol kaasee mallattoo agarsiisuu qofatu hin taane amma uummanni Oromoo mirga isaa bilisummaa isaa argatutti karaan danda'e hundumaan biran dhaabadhaa hanga sun ta'utti boqonnaa hin qabu jechuudhaan dubbatee jira. Tigistituu dubbise kunoo. Gara ji'a ja'aa dura hagayya 21 bara 2016 Atileet Faayisaa Lalisaa Gammachuu waltajjii Olompikii isumaa'uu guyyaa xumuraa gaafa addunyaa hundi foddaa televezyiiniitiin tapha Olompikiitii fi sirna cufiinsaa daawwatutti mallattoo mormii Oromiyaa agarsiisee roorroodhaaf cunqursaa uummata kiyyarra gahuun addunyaatti beeksisuu barbaadaa jedhe. Faayisaan egaa gaafasuma nagaa kiyyaaf sodaachisaa jechuudhaan biyyatti akka hin deebine gaazexeessitootaaf ibse.
Maatiin isaa hundi haati warraasaa aadde Iftuu Mul'isaatiif ijoolleen isaa lamaan Sookoo Fayyisaatii fi Sooraa Fayyisaa biyyatti hafan. Deebi'anii wal arganiidhaaf dhiisanii hoggasiif isaanis Fayyisaanis wanni beekin jiru. Tibbuma sana egaa intalli isaa Sookoon Rooyiters mana Fayyisaa Finfinnee jirutti argame yeroo maatii isaa dubbisetti suuraa abbaa ishii harkatti qabattee dhungachaatii ergaa akkana jedhu abbaa ishiitii dabarsite. Ziyyaadee eessa jirtaa? Amma egaa Sookoon wanni yaadde ta'eefiraa maatiin Fayyisaa Lalisaa kaleessa as Yuunaayitid Isteets galaniiru. Anis yeroo inni maatii isaa simachuudhaa buufata xiyyaaraa Mayaamitti argametti bilbilaan dubbiseera gara sinsin dabarsaa. Tole baga gammadde Fayyisaa egaa ammaan jirtu godina Arizoonaa as Yuunaayitid Isteets keessa. Har'a maatiin kee akka dhufanii ijaan wal argitan dhagayeessitti bilbilee baga gammaddee baga wal argitan. Baga bajumaanuu gammanne. Tole an amma dhufan haadha warraa keetiif ijoollee kee lamaani. Eeyyeen. Talli kee guddittiin babaasee arguun barbaadaa hoom dhuftaa jettee nama baay'ee garaa raastee raaffistee ture. Gammaddeetti beekti? Hin beekti maaliif naa bilbiluu hogganaa bilbilan nuti dhufuufi naan jechaa turte. Hin beekti maaliif amma gara waggaa 6tti siqaa jirti kan ta'e. Egaa imbaasii Ameerikaa dhaqxee maaliif Ameerikaa kan jedhu jecha achirraa dubbiftee maaliif abbaan kiyya jira abbaa kiyya fiddan malee uummataan achi sossobaniiti meedikaala fudhachuu bakka dhaqanitti achi abbaa kiyya iddoo kana jira shaakala bayeessa abbaa kiyya naa fiddan malee sirriitti beekti waan baay'ee. Inni xiqqaanoo waggaa meeqa? Inni xiqqaa waggaa 3 agasmaraan waan hundan barre. Karoora akkamii qabda ijoollee keetii asitti barumsa seenammoo maal yaaddeefii jirta? Amma barumsa akka seenan namootuma azira nama adii wayiitti namni nageesse baay'ee mana isaaniyyuu itti yeroo naaf feeranii waan tokko tokkodhanii isaantu naa qopheessa jira mana barumsaa akka dhufteen mana barumsaa jalqabbii jechaadha keessa. Tole namni baay'een Fayyisaan giriin kaardii argatee Fayyisaan viizaa akkanaa argatee an akkasii argatee jedha. An akkamii argatte? Laakiin maaliif akkuma duraa sanaan looyeriin qabadhee ture. Looyeriin kiyya sun karaa danda'ameen itti naa deemee dhimma kana naa xumure waraqaa jireenyaas US keessa na jiraachisuu danda'u argadheen jira. Isaanis maatiin kiyyas akkuma nafaana jiraatan karaadhuma san dhimmi keenya wal faana akka nu dhumate irra geenya jecha. Tole Fayyisaa gaafa Riyootti Olompikii gaafa xumuraa murteessitee diddaa yookaan immoo mormii Oromiyaa irratti mallattoo mul'isuudha. Maatii kees waan qabdu hunda karaarra gootee jechuudha. Dhuguma guyyaan kun hin dhufa jettee eegdee turte maatii keetiin deebi'ee walalaan argaa jettee wanni yaadde ture gaafas? Inni ulfaata haalli isaa baay'ee rakkisaadha. Walan arga jedhees baay'ee rakkisaa ture immoo maaliif namni immoo ol lubbuun jiraadhe immoo deebi'ee akkuma waan kamitti waan yaade tokko waan an argachuu danda'u. Duraanuu abdiin of keessaa qaba ture. Maatii kiyyaa jedhee odoo hin ta'in waa'ee uummata kiyyaa dararaa, hidhaa, ajjeechaa, baqachaa uummanni keenya gidiraa irra ga'utu sadarkaa kanaan naga'e. Irra caalaa kan na dhiphisaa jiru har'allee borus duras waa'ee kanaati malee cufaa caalatti ani maaliif waan gara qabeessee sirriitti hin beekuma. Waanuma maatii kiyyaa baay'inaan sirrumatti yaadne. Fayyisaa egaa har'a guyyaa gammachuuti maatii ofii kana hunda addaan fagaatanii keessumattuu ijoollee xixinnoo deebi'anii arguun waa guddaadha. Gaafa biraallee deebinee haasa'uu dandeenya kana garuu gaafi tokko erga carraa kanaan si erga dhiyeessi gaafachuu barbaade addaan hin kunne kaachuu kana dorgommii 2 taasisteetta erga dhufteeyyuu. Isa dhumaan dhihoo kana ji'a darbe keessa Houston Texasitti viidiyoon ati haasaa hawaasa Oromoo achi jiru goote tokko sooshaal miidiyaa Facebook irratti faca'ee ture. Walitti qabdee kakachiiste uummata san amma tokko maaliif san jechuu barbaaddee waan eegdee argachuu diddeeti moo yaaduma jajjabeessuuf moo hoo fedhii kee ta'e? Maaliif namni uummanni biyya keessa jiru uummata alaa kana hin dhaggeeffata akkasaan waan gaarii akkasaan bilisummaa tokkoon isaan ga'an hawaa jira. Garuu bilisummaan uummata biyya keessatti isaan falmatan malee inni biyya alaa kun iddoo kana taa'ee falmuu hin danda'u. Garuu immoo uummata biyya keessa jiru san jajjabeessuudhaaf namni asitti tokkummaa walitti hoo ijaarramee oduu fi ololli garaagaraa yoo dhabamee Oromoon tokko ta'e yoo jedhan onneen itti uumama uummata biyya keessa kan maaliif mooraaliin jalaa cabaddoo kana waggaa dhufanii waan adda addaa akka kaasan uummanni immoo kan dhaggeeffata gaafiin uummataa irra kanaa miti isa tokko gadi buusee isa tokko ol kaasu miti uummanni ija tokko wallaala biyya keessa wanta akkasii hin jiru waa'ee garaagarummaa waan tokko jijjiirtu kana akka dhaabanii achirratti yaala sanan. Egaa jireenyi biyyaatiif jireenyi biyya kanaa addaanii biyyatti yeroo shaakallii deemtee deebituu
haati manaan kees warri mana jiru mana ho'isee si eega. Asitti cimina akkamiitiin kobummaa san keessa dabarte? Maaliif tokkoffaan diinaaf jecha nani dhiibba sanaaf jedhee biyyaa bahe maaliif harka kennachuu hin barbaadu yoomiyyuuruma kamittuu dhufee argamuu waan hin barbaanneef malee jiruu nani keessa jiraachaa jiruu baay'ee miti. Amma kopheen mana ittiin fiigullee nama biraan naa miica biyyatti. Amma eeguma dhufeellee wanta akkasii hin jiru ka shaakala gaarii hojjattee yoo dandeesse ijoolleen wajjin galan jiruu danda'an nyaata hin qopheessuu. Yoo dandeessan immoo cinaa naman beeku tokkodhaan qopheessaa muuxannoo akkasiillee hin qabu. Yoo dadhabne immoo hin rafnaa yookaan guyyaatti yookaan tokkos nyaachuu dandeenya. Isa biyyaaf isa kana wal bira yoo qabdu addaan fagoodha. Maaliif biyya keessatti luka kiyya kan maaseejinaa kennuun jira akkuma dura siin jedha sanatti. Waan dhiibbaa tokko keessa kutuu keessa darbuun barbaada malee maaliif akka inni narratti jigee yookaan immoo san durii sanaa gadi ta'u. Yookaan immoo diina kiyyaan caalamuudhaaf waan hin barbaanneef ana nama na tattaafachaa jiru malee jiruun immoo baay'ee ulfaataan biyya wajjin wal bira qabdee ilaaltu jechuudha. Gaafni gaabbite jira maalifan murtii kana murteessee kophoomee maafan kana godhe jettee ijuma fuuldura si dhufe jira? Gaaftiin kana maafan godhe jedhu hin jiru anaan sirmaa natti fakkaata maaliin nama tokko waan guddaatti natti maa jira malee uummanni kiyya haala isaan rakkina biyya keessatti hirmaatanii. Gidiraan sun qixxee irra ga'e kana hirmaachuu dhabuu kiyyatu na gaabbisiisa malee gocha nan ofii kiyyaa raawwadhee haala kanaan agarsiisee asitti hafe kuni ani oomuu nan gaabbisiisa. Wanti gara fuulduraatti uummata kana wajjin dhaabadhe kana caala wanti biraa godhu hin jira maaliif yeroo kaadhe harka duwwaa ol qabuu odoo hin ta'in karaa bifa biraatiin illee uummata kana bira dhaabachuudhaaf yookaan immoo uummanni Oromoo bilisummaa isaa argatutti gaaf tokko sammuu keessa nan badu yaadni isaas akkuma kanaan dura na qabetti natti baay'achaa jira malee. Fayyaa ta'e Atleet Faayisaa Lalisaa baay'ee galatoomii egaa ammas irra deebi'ee baga gammaddes siin jedha. Abshir galatooma. Gara qophii ittaanutti ceenna dhaggeeffatoota keenya mormii Oromiyaa wal qabatee kanneen to'annaa jala oolfamanii xollaayitti hidhamanii turan keessaa ogeessa seeraa obbo Dhaabaa Cufaa waliin gaaffiif deebii geggeessine kutaa duraa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Haalatti qabaman ture kan isaan kaleessa ibsan. Kutaa lammataa kanarraa keessatti immoo xollaayii keessatti haala akkamiitu isaan mudate kan jedhudha kan isaan ibsan. Tujubeetu haasofsiisee kunooti. Xollaayii jechuun waaltaa leenjii otoo hin taane mana hidhaati. Nuti leenjii otoo hin taane kan dhaqne hidhamuudha. Hin dhaqnee gaafa achi geenyu karaatti uummanni Tukurunciniitti, Doonnootti, Shananitti nu eegee akaayii fi buskuutii nutti kennee ture uummanni karaa irratti. Gaafa achi geenyu hin buune achittan nu eegee federaalaa fi agaaziidha. Gaafa makiinarraa buunu taa'aa jedhan ofirra qucuummadhaa jedhanii baay'ee hin ifatu, baay'ee lolu, baay'ee si abaaru. Egaa nuti qaamaanis qaamni koos baay'ee guddaadha ofirra taa'uu hin danda'amu. Akaayii fi buskuutii fi waan nyaataa nuti karaatti namni nutti kennee harka qaban nu gachisiisanii awwaara keessatti. Maaliif kan isaan eekaman immoo maaltu ta'e jedhu? Egaa maali wanti ani beekuun jiru bakka dullaa qabataniiru tokkoon isaanii haxanaa baarzaa fi maal akka barbaadanii fi maaliif akka akkana godhan hin beeku. Hin teenye nu sakatta'anii tokko tona fi nu sakatta'anii erga nu sakatta'anii booda mana tokkotti nama 139 nu galchan. Naannoo guyyaa 10 booda walitti nu qabaniiti komaandi poostiin xollaayii kan hoogganu Komishinar Tsahaay jedhama. Inni dhufee meedaatti walitti nu qabe nama 6,000 ol taana baay'inni keenya. Isinii balaa Oromiyaa keessatti uumame kanaa fi itti gaafatamtoota ta'uu keessan yoo walii galle malee waliin dubbachuu hin dandeenyu isa walii gallamoo waliin galluu jedhee gaaffii nu gaafate. Maal jettan sana boodasin? Walii gallaa enneen. Itti gaafatamtoota nuyi jettanii moo? Walii gallaa enneen namni eeyyoo jedheen nama 6,000 achii booda haaromsa fudhattuu barumsa barattuu jedhanii yookaan jedhee godinaan wal keessa nu makanii 100 mana tokkotti nu galchanii an akkasii 60. Achii booda milaacii tokko nu kennanii mataa keenya walirraa haannee guyyaa lammaffaa immoo sa'aatii dheeraa mataa haaddannee booda aduu keessa nu kaa'anii sa'aatii dheeraadhaaf. Adaba ta'uu isaatii? Egaa natti fakkaataa kun hundumtuu mana tokkotti hin gadi hin baanuu fincaaniif guyyaatti al 2 baanaa ganamaaf galgalaa. Kan kanarraa gadi ba'uun hin jiru. Yoo fincaan nu qabe jaarkaaniin mana keessa jira isatti fincoofna. Namni tarii dhukkubsatee shintibeetiin qabe feestaaliin jira manumatti feestaalitti fayyadamna. Mana namni 100 ol keessa jiru keessatti?
Walitti makamnee torban booda 37 addaan nu qoodanii barumsa jedhanii caakkaa nu geessanii yaa'u xollaa jechuun caakkaa jechuudha. Caakkaa kan waaqa malee asii olee hin argine jechuudha. Bukkee lamaaniin kan homaan argine waaqa asii olee malee homtuu hin mul'anne achitti nu geessanii kitaabni barreeffame kitaaba gosa 6tu dhufee kitaabni kun gaaffiis qaba deebiis qaba. Deebii kanas gaaffii kanas an hojjetu numaa tokkoon keenya agaaziin sibiilii uffate nu ramadamee jira. Yeroo nuti mari'annu ni dhaabbatee nu dhaggeeffata. Kitaabni kun gaaffii qaba jalqabumaa kaasee jechuudha. Gaaffii sun irratti mari'anna. Ofuma keenya jechuudha. Nu keessa dooktarii kan qabu jira, maastersii kan qabu jira, digirii jalqabaa kan qaban jira, barsiisonni hedduutu jira. Numatu mari'ata. Isaan ta'aniituma nu laalu eenyu akka maal dubbatu jechuudha. Leenjii gaafa jedhamu isin egaa leenjifamtoota namni leenjii kennu jiraachuu qaba. Isinuma malee namni leenjii isinii kennu hin jiru. Mari'atus nuyi yaada irratti mari'anne erga ibsinee booda namni tokko jira. Namni sun dhufee inni immoo arrama kana miti kana jedhee arrama. Kitaaba 6 kana keessa gaaffiin baay'ee falmisiisaa ta'e gaaffilee 3 arfan tokko. Inni tokko Finfinneen eenyuuti an Oromiyaati immoo miti kan jedhudha gaaffiin tokko. Kitaabichuma keessa jira kun? Akka gaaffiitti kitaabicha keessa jira. Inni lammaffaan immoo naannoleen afaan Amaariffaa barsiisuuf dirqama qabu moo hin qabanidha. Inni sadaffaan immoo biyya Itoophiyaa keessa olaantummaan saba tokkoo jira moo hin jirudha. Inni biraa immoo lafti naannolee kan eenyuuti. Gaaffiiwwan kana baay'ee kan walitti nu buusaa fi rakkoo cimaa keessallee sadarkaatti galamuu keessa kan ga'e gaaffii kana. Keessumaa waa'een sabaaf sablammii gurbaan tokko Adam Ibrahim jedhama Harargee Lixaati. Olaantummaan saba tokko Itoophiyaa keessa jira kan jedhu gaaffii ka'ee fi garee mari'atu keessatti ifatti baasee jechuudha. Biyya keenya keessa olaantummaan saba Tigree jira, olaantummaan saba tokkoo jira jedhee yaada kana ibsee baay'ee kan si ajaa'ibsiisu gurbaa kana isooleet godhanii indoorsisanii ati yaada kana qabaattee nama biraatti yaada kana sheeriin godhinii waan jedhu kun ka'ee daganaan ofitti waamee mariisiseen tasgabbeessee baay'ee chaalenjii isa godhanii numaayyuu achitti hafa jennee sodaannee ture garuu numa wajjiniin gara mana isaatti galee. Asirratti obbo Dhaaba gaaffileen kun akka gaaffiitti achuma keessatti barreeffamee jira miti? Erga akka gaaffiitti achi keessatti barreeffamee jiraate gaaffii sana kaasuu namootaatiin maaliif dubbiin irratti ka'a deebi'ee isaantu achi as fidee? Elaa amma gaaffiin kun sii galee waan isaan jedhan akka jennuuf malee waan ofii jenne akka jennuuf miti asirratti hubatamuu qabu. Olaantummaan saba tokko Itoophiyaa keessa jira moo hin jiru kan jedhu kan dhiyaateefi hin jiru akka jedhamuuf isaan barbaadan bakka deebiin jaraa kana. Kuni jedhamuu dhabnaan immoo yaada gara biraatti namoota dogongorsuun sirrii miti. Ati lammaffaayyuu yaada keen kenninii taa'ii hin gaafatinis hin dubbisinis jedhamee haala isooleetii ta'e jira jechuudha gurbaan kun. Nuni durumaa yaada kana jarri waan barbaadan waan barreefi atakaaraa kana keessa galuun barbaanne maaliifi nuti warra hidhamee mana hidhaa jiru gadi isa du'ee boolla keessa jiru ol gidduu kana jirra jechuudha. Mirga hin qabnu jechuudha. Baay'ee rakkisaadha. Akkaataan itti jiraannu rakkisaadha. Akkaataan itti nyaata nyaannu rakkisaadha. Kanarraa kaanee jarri waan jechuu barbaadan waan barreef atakaaraa kana keessa galuun barbaanne. Kanaaf akkaataa saniin barbaadan jechuu barbaadeen. Gaaffii gara biraa kan isin achi keessatti barreeffamee jira naan jettan keessaaf waa'een Finfinnee magaalaa guddittii Oromiyaati jedhamteef yeroo dheeraadhaa kaasee falmiin adda addaa irratti ka'aa ture sababa ta'eef mariin irratti geggeeffameera moo yookaanis callisameedhuma bira tarame? Kan si ajaa'ibsiisu gaaffilee kitaaba 6 keessatti dhiyaatan caala nama hundumaa mormiif sodaa tokko malee kan mariisise gaaffii kana. Namni hundinuu kan Oromiyaatii jedhame akkaataan itti kan Oromiyaa ta'e akkaataa seenaattis akkaataa seeraattis Finfinneen kan hundoofte sabaaf sablammiitu naannolee adda addaa irraa jiruuf jireenya isaaniitiif jedhanii dhufanii Finfinnee keessa jiraatanii. Kana jechuun sabaaf sablammiin hojii daldalaatiif dhufanii Finfinneetti galan abbaa biyyummaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu gaaffii keessa galcha miti waan jedhutu ka'e. Kanarraa ka'anii maal jedhanii heera mootummaa keewwata 40 jala isa jiru lafti kan mootummaaf kan uummataati erga ta'e heera mootummaa immoo kan tube sabaaf sablammiidha. Sabaaf sablammoonni Finfinnee irraa mirga qabu. Garuu Oromiyaan Finfinnee irraa mirga addaa qabdi waan jedhu kana hirkisanii dabarsanii garuu an irratti waliin galamnee fi namoonni baay'een nama 1000 keessaa yoo xinnaate namni 5000 fi
800 ol mormaa kan turanidha. Sodaa tokko malee jechuudha. Baay'ee falmisiisaa ture. Deebiin kenname garuu kanuma sabaaf sablammootaati isa jedhuun xumurame. Isaan kana jedhanii namni garuu tuutti waliin galiini keessi namaa quuqamaarra achi baanee gallee jechuu barbaadeen. Tole egaa obbo Dhaabaa turtii keessan guyyaa 43 xollaayee keessatti waa hedduu keessa akka dabartan naaf ibsitaniittu. Dhumarratti yeroo gadhiifamtan attamiin gadhiifamtan? Egaa dhumarratti barumsa fixxaniittu jedhanii gaafa nu gadhiisanii akka qaama olaanaarraa namni dhufee eebbisiisu sababni isinii asitti iddoo kanatti argamtanii fi gaaffiin isin kaastanii akka mootummaatti admiiti gooneerra. Garuu akkaataa isin ittiin gaaffii keessanitti dhiyeessitantu seeraan ala ta'e kanaaf immoo itti gadduun qabdanii akka jireenya namni tokko jireenya isaa keessatti mudatutti akka mudannootti qabadhaati galaati nagaadhaan hawaasa keessan keessa jiraadha waan jedhu ergaanuu dabarsanii kanumaan gara manaatti galle jechuu barbaadeen. Gaaffii ka'e kan kitaaba leenjii sanaarra jiru keessaa waa'ee olaantummaa saba tokko Itoophiyaa keessa jiraachuu namni deebii kennee boodarra na dararan jedhe Harargee lixaarraa qabamee xollaayetti kan geessame Adam Ibrahim deebii natti kennite maal ture jedhee gaafadheen ture. An olaantummaa sabni qabu olaantummaa saba Tigreetiin jeen saba Tigree wamuun qabeenyaanis hawaasummaa dinagdeedhaanis mirga saba Tigreetu qaba. Itti Oromoon abbaa biyyaa taanee mirga hin qabnu qabeenya hin qabnu dhiitamne jiraachuu jirra. Jeetiin deebisee fi hundaanuu fakkeenyaaf akka mataa kootitti hojii dhablee ta'ee maayikiroon ijaaramaa fakkeenyaaf nuun jaanii turaniin jiran sabni Tigreedha aksiyoona fudhataa maallaqa birrii miliyoonaan fudhata nuti immoo qarshii kuma 40 nam kudhanii waliin nu kennaniiti qarshii kuma 4 faa nu gaatan ittiin hojjennamoo guyyaa tokko laa kan ittiin nyaanna. Kanaafuu Oromiyaa keessa hojjetu jiru konistiraakshiniis ta'ee hojjetamu jiru guutuu saba Tigreetu hojjetu jira. Kanaafuu olaantummaa saba Tigreetu qaba nuti olaantummaa hin qabnu jeen. Sababa kana booda ati gaaffii akkanaa maaliif deebisa akkanaa deebistaa gara har'a booda ati mallee lammata haara'uumuudha qabdaa jennee si barreessinaa naan jedhani. Amma haara'uumuuf waliin dhufee haara'uumuu lammata duuba haara'uumsaaf na jira maaliif jennaan ati mallee hin haara'uumne lammata haara'uumuu qabdaa jedhanii san booda gaaffii marii san irratti illee kan hirmaanne ati ijoollee hojii akka waliin mari'anne as keessa ta'anii siyaasaa hojjechuun hin danda'amu ejjennoo biraas irra fudhannaa naan jedhani. Isin nu gaafattaniin deebisiniif deebisee jennaan akka namti olaantummaan sabni hundinuu wal qixaan jange isaanii kan akka wal qixaan ta'in isinis ni beektaniin jeen sana booda sana dararuu jalqaban. As keessaan baatuu naan jedhan akka baay'ina dursanii gaaffileen yeroo san booda gaafatantuuf an deebisaa ittiin kannu calqeetiin taa'uu jalqabe. Nama hidhaa jiru waan isaan nuun jen isu jennee fudhachuu qabna malee waan goonu hin qabnu firraa wantuma wajjin biyyatti deebine. Ogeessa seeraa obbo Dhaabaa Cufaaf obbo Adam Ibrahim ibsa nuu kennaniif hedduu galateeffanna. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiilooherzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 11,900 11,965 11,110 akkasumas 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 9,485 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti